Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti akkuma baratame isiniif haa baay'atu jecha. Eid Mubarak, kul aam wa antum bi alf khair ya jamaatul khair. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo amantii musliimaa hordoftan hundumti keessaniyyuu baga Ida kanaan isin ga'e, baga Ida kabajamaan isin ga'e, baga geessanii bakka jirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jecha. Gammachuun keessan gammachuu koo waan ta'eefiyyuu hordoftoota koo qofa osoo hin taane kanneen hordofnellee amantii musliimaa takkattaayii kan taate hunduma keetiifiyyuu Eid Mubarak baga isin ga'e. Eid Mubarak isiniin jedhee jira. Bakka jirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtumee ani baay'ee gammadeen jira. Inni baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbii ana kitiir mabsuutu wallah. Akkam jedhee akka isin himuun beeku. Gammachuu guyyaa har'aan beeku alhamdulillah rabbil alamin baay'ee gammadeen jira. Nagaan maatii keessan wajjin kan wal gartan isiniif haa godhu. Namoonni maatii irraa fageenya jirtan waggaa har'aan mootuyyuu akkuma bara kana nagaa soomtan nagaan waggaa guutuu zorsiseetti isin deebise maatii keessan wajjin kan soomtan isiniif haa godhu isiniin jecha. Akkamee inni maal fakkaata? Ani mootuyyuu akkatti babbareedeen dhufee jira. Meebii kaameraa keessa bareeduu dhabuu danda'a malee kaameraa osoo hin taane osoo kallattiin na bira dhuftanii na agartan akkama kanarraa bareedee isinitti himuu hin danda'u. Akka tasaa taate silkiin koo kaameraa hin bareechistu. Kaameraa bareedan qabu sanaaf meebii isinitti fokkadhee isinitti mul'achuu danda'a. Garuu ani baay'ee na bareedeera. Bareeduu jechuun keessi gammachuudha malee uffanni kee bareedee gurraacha ta'e diimaa ta'e miti. Waannaan salaamiin gahuun kee qofti bareeduudha. Rabbi alhamdulillah rabbil alamin jaa kana guutuu nu soomsisee nagaan guyyaa idaatiin nu gahe alhamdulillah rabbil alamin alhamdu wa shukru lillah jecha akka tasaa taatanii namoonni maatii keessa